Akkamisi? Jintu? Nagaa? Nageen badaadha? Karaan akka? Eessaa dhufaartan? Mooyyale? Hundinuu mooyyalee dhufa? Mooyyale akka? Biyyi naguma? Rakkoon maal jira karaarra? Gama keenya gama waraana bilisummaa Oromootiin haga godina Gujii lixaa yookaan konyaa Gujii lixaa seentanitti rakkoon isin dhaqqabe wanni namni isin sodaachise, wanni namni isin doorsise, wanni namni isin burjaajesse, wanni namni maallaqa yookaan qarshii isin gaafate maaltu jira? Nagumaa miti. Kana mootummaan shiftaan har'a biyya bulchu kuni kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo shiftaadhaan nun jedhaa ture. Shiftaa jechuun nama kaayoo hin qabne, nama heeraaf seera hin beekne, nama sagantaa siyaasaa hin qabne, uummata nagaa kan itti dhufe kamiyyuu kaan saame, qabeenya inni qabu saame, qabeenya irraa balleesse, lubbuu isaa ijjeese, nama nagaa ijjeese, kan qabeenyaa fi jiruu ilma namaatiin taphatu jechuudha shiftaa jechuudha. Nama kaayoo hin beekne, galma kana dhaqqaba, galma kana ga'a. Kaayoon kiyya kana nama hin jenne, nama nagaa ijjeesu, kan nama nagaa lubbuu balleessu, qabeenya uummataatiin nama taphatu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu uummanni Oromoos isaaf ragaa kan bahu, sabootiin bicuun Oromiyaa keessa jirus kan isaan ragaa bahu, hagartaatti woboon yookaan waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa tokko qabeenya uummataatii fi lubbuu uummataa, dhiiga uummata qulqulluu irraa hagarraa harki waraana bilisummaa Oromoo bilisaa jechuudha. Karaa kanatti qaamni waraanni bilisummaa Oromoo namni isin saamee beeku hin jirtanii? Namni waraanni bilisummaa Oromoo maallaqa isin gaafatee beeku hin jirtanii? Namni waraanni bilisummaa Oromoo isin sodaachisee doorsisee isin burjaajessee dhaanee hin jirtanii? Hin jirtanii jechuudha. Yoo fedha waaqaa teete aarsaa waraanni bilisummaa Oromoo kaffaleeni wareegama gootichi waraanni bilisummaa Oromoo isiniif jedhee baaseeni yeroo gabaabdutti ambara gabrummaa kan isinirra jiru woboo isinirraa faccisiisaa fi qophii isaa xumuree jira jechuudha. Naannolee tokko tokkotti qophii xumuruu qofaa miti hojiirra oolchuu jalqabeeraa jechuudha. Akkasuma tataa keellaa jedhanii waa isaa nama olii gaditti hidhanii tataa dhiyaadha ayyee kasaa ittiin isin saaman, kasaan lubbuu keessatti hin dhabamsiisan, kasaan qabeenya ittiin isinirraa saaman. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessa yeroo naannootti garaan macaa isaanis gattee'a. Kaarra qabeenyaa fi waan keessa isinirraa balleessuu jiran ni jiranii jechuudha warri gumuruutiin. Ilmi namaa maatii isaa, biyya isaa, saba isaatiif jedhee kiraa hojjetee maallaqa qarshii 50,000 kumaan ka'ee gaafa inni danfa ofiitiif ilaa'ee beela'ee daabboo godduu nyaatee akka ilmi namaa hin baane bahe akka ilmi namaa hin galle galee maatii bulfatiisaaf gaafa isin maallaqa 50,000 gootane maallaqa 100,000 gootane kuma ammoo gaafa isin 10,000 godhattanu koontirbaandii jedhanii yeroo tokko isinirraa haxaanee harka duwwaa isin hambisaa turan. Ilmi namaa qoor qalbii cabee maraataa ture jechuudha. Kana kan godhe mootummaa garboonfataa yookaan shiftaa Abiy Ahmedii fi warrootan haqa biyya bulchaa turan kanaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo dhangala'uu qabeenya keessanii kadabaan dhangala'e lubbuu dabaan duutu hidhaa fi ajjeechaa dhimma kamiyyuu isinirraa konkolchiisaa fi qophiisaa xumureeraa jechuudha. Shiftaa jechuun mootummaa biyya bulchu kana fakkeenya fudhadha. Shiftaa tokkoffaan Abiy Ahmed jechuu dandeenya. Kan uummata nagaa manarraa gubee fixe, kan uummata nagaa hidhee ajjeesaa ture, kan qabeenya uummata nagaa saamsisaa ture, kan baafi galti uummata nagaatti yaaddoo taate shiftaa tokkoffaan mootummaa yookaan qaama biyya bulchu Abiy Ahmediiti jechuudha. Borullee hubadhaa. Nuti waraana bilisummaa Oromooti. Yoo isiniif jennee beelonnee dheebonnee gaafa arganne nyaanne gaafa dhabne hidda mukaa nyaanne gaafa arganne bineensa bosonaa ajjeefannee nyaanne gaafa dhabne immoo yoo agabuu bulle malee hagarraa dhiiga uummata nagaatii fi qabeenya uummata keenyaarra harki waraana bilisummaa Oromoo bilisaa jechuudha. Kanaafuu yeroo gabaabduutti iddoo rakkoo isin ta'e kamiyyuu isin dura ni dhabamsiinya. Biyya keenya Oromiyaa dhuunfannee jirra. Uummata keenya Oromoo fi biyya keenya Oromiyaa yeroo gabaabduutti ni dhuunfanna. Mirga hiree murteeffannaa uummata keenyaa ni kabachiinna. Uummata keenya bilisummaa walabummaa fi hanga birmadummaa isaatti wajjin jirra. Qabsaa'uu jirra. Qabsoo xumuruu geennee jirra. Jajjabaadhaa fayyaa nuuf ta'a. Isin jaallanna jecha maqaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa konyaa Gujii lixaatiin baay'ee isin jaallanna, isin mararfanna. Waaqaa gaditti sodaa eenyuun hin qabnu kan sodaannu Rabbii gaditti kan jaallan kan sodaannu kan kabajjinu isini uummata keenya nagaa qofaa jechuudha. Waaqayyo isin waliin haa jiraatu. Karaa deemtan qoree gufuu isin duraa qabne imala gaarii daandii nagaara nu deema isin jenna isin jaallanna.
karaa nagaan hin deema. Mijedhaayi.